Nageenyi badhaadhaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Dream Media irraa oduu yeroo kanaan isinitti himaa ijoo oduun ni eegalama. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsii sadii raggaase. Zooniin dinagdee gadaa doolaara miiliyoona 100 dhaabbata Chaayinaa waliin mallatteesse. Swiidin sagantaa UNICEF Itoophiyaaf miiliyoona 7.8 akka deeggartu beeksiste. Kunneen hangafoota oduu turanii gara bal'ina oduutti darbaa oduu waliin Anwaaqoo Bultiiti. Manni marii bakka bu'oota uummataa bara hojii arfaffaa walgahii idilee 33ffaa taa'een labsii sadii qoratee raggaaseera. Labsiiwwan sadan raggaafaman keessaa inni tokko akkaataa balfa gogaa gatuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, labsiiwwan hafan lamaan ammoo waliigalteewwan liqiiti. Waliigalteewwan liqii kunneenis damee qonnaa fi eegumsa fayyaa dubartootaa fi shamarranii fooyyessuuf gargaaran irratti kan xiyyeeffatan ta'uun ibsameera. Manni marichaa labsiiwwan dhiyaatan sagalee guutuun raggaaseera. Hojiin koriidarii qarqara laggeeniitti hojjetamaa jiru balaa lolaa mudachaa ture hir'iseera jedhame. Dabalataa akka ta'an qindeessineerra. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa fi ibiddaa damee kutaa magaalaa Gullallee waqtii gannaa waliin wal qabatee balaa lolaan mudatan karaa ittisuun danda'amu irratti qooda fudhattoota waliin mari'achaa jira. Hojii gaggeessaan kutaa magaalaa Gullallee obbo Yohaannis Nagaash hojiin misooma koriidarii fi misooma qarqara laggeenii hojjetamaa jiru balaa lolaan wal qabatee mudachaa ture hir'isuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu himaniim. Akka kutaa magaalichaatti bakkeewwan balaaf saaxilamoo ta'an 27 adda baafamee irratti hojjetamaa jiraachuus eeraniiru. Kanneen keessaa bakkeewwan 9 balaa lolaa, bakkeewwan 9 balaa ibiddaa fi bakkeewwan 9 ammoo balaa sigiga lafaa fi kanneen biroof kan saaxilaman ta'uu himameera. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Gullallee obbo Waldee Wagasee balaa ibiddaas ta'ee lolaan waliin wal qabatee mudachuu danda'u ittisuuf hawaasaaf hubannoo uumuu dabalatee gama hundaan xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Waltajjii kanarratti qorannoon mariif ta'u dhiyaatee irrattis mari'atamaa jira. Zooniin dinagdee addaa gadaa dhaabbata Chaayinaa waliin waliigaltee doolaara miiliyoona 100 mallatteesse. Dabalata qabna. Dhaabbanni Chaayinaa Huajian jedhamu damee oomishaa fi alergii anniisaa aduu soolaarii irratti bobba'uuf zoonii dinagdee addaa gadaa waliin waliigaltee investimentii doolaara miiliyoona 100 mallatteesse. Waliigaltee kana daayirektara olaanaa abbaa taayitaa zoonii dinagdee addaa gadaa mootummaa Tamasgeenii fi hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Huajian Group Zhang Huarong mallatteessaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaatti Huajian Group zoonii dinagdee kana keessatti damee investimentii oomishaa fi alergii anniisaa aduu irratti doolaara miiliyoona 100 kan bobba'u ta'a. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa zoonii dinagdee addaa gadaa mootummaa Tamasgeen akka himanitti zoonii dinagdee kana keessatti abbootii qabeenyaa dameelee adda addaa irratti bobba'aniif haala mijataa uumuuf qophiin taasifamaa jiraachuu ibsaniim. Dhiyeessii anniisaa, ibsaa, daandii, bishaan, galteewwanii fi bu'uuraalee misoomaa biroo guutuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hojjetamaa akka jirus eeraniiru. Hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata Huajian Group Zhang Huarong gama isaaniin dhaabbatichi zoonii dinagdee addaa gadaa keessatti damee oomishaa fi alergii anniisaa aduu hojii misooma bu'a qabeessa ta'e raawwachuuf kutannoo qabaachuu himaniiru. Itti dabaluun Huajian zoonii dinagdee addaa kana keessatti lafa hojii fudhachuu isaa fi ji'oota 3 booda hojii akka eegalus eeraniiru. Zooniin dinagdee addaa gadaa Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 65 irratti magaalota Mojoo fi Adaamaa gidduutti kan argamu yoo ta'u, ijaarsi isaa caamsaa 2024 bakka muummichi ministeeraa Abiy Ahimad argamanitti eegalameera. Swiidin sagantaa UNICEF Itoophiyaa keessaa qabuuf deeggarsa doolaara miiliyoona 7.8 akka galaastu beeksiste. Swiidin sagantaa haaraa UNICEF Itoophiyaa keessatti eegumsa hawaasummaa fooyyessa jireenyaa fi humna dandamannaa dubartootaa fi daa'immanii cimsuuf tumsa deeggarsa doolaara miiliyoona 7.8 akka gootu beeksisteetti. Waliigaltee deeggarsaa kana Itoophiyaatti ambaasaaddarri Swiidin Hans Henrik Landikusti fi Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbata UNICEF Dr. Abubakar Kampo kaleessa waxabajjii 2025 waliif mallatteessaniiru. Sagantaan UNICEF eegale kun tilmaamaan namoota dhuunfaa 100,000 fi 73,250 maatii 34,000 fi 650 keessatti argaman fayyadamoo ni taasisa jedhameera.
Daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabadee goolabeen jira. Oduu waliin Anwaaqoo Bultiin ture. Qophiilee keenyaaf nu waliin turtii gaarii.